أبوتا دلقات أنا إيش برسيسة ترى إيه يعني سرّاهين دلقات أنا أسفيدي بيت عايز مرة بردتين سرّا بوكيه أسلوف ميقدر دلقام تيسيدا تلوزا جرا تا جل الراس اللي ترى دلقام توجرا كابينة دريدواتي إنجروتي بيخاني تيادني أسيت تسيل كيدان نم ميكاتو غلشة كغلشة تولي تدام مدني أمارني دميان أكم جرتان دعوتو تكنيا خبجمو ورّي يوتيوب الرا نجيا فيا كبدني غاريدا أران تنا خني سنجر سندمو مقالة دريدوا إدو نانوا أشوا جامتين أركما إدو خنات يا جودا حلوا بقلوا مشبخ أكادا إني توجه تمو في دريدوا كا نمني دريدوا دفع يرو غرب يا برادمو حلوا في مشبخ خنا كبيتنا مقدسة هل عش حلوا في مشبخني توجه تمو أكمل في بقلا في حلوام خني ما لك فكاتو خن اسم دعوة ستا فيديو خنا لايف قدران جل كمان سنجا أما نو سكرتاتي ناول انترا أما أنتنا منا بقلا يوخان أمو بقلا في حلوا زكو أرسل ديما ناول انترا كم جدا هيا الرجع اسم بريجر كنا ولا بابا الحمد لله آرام مطلوب آرام مطلوب ما صافيري هنا مطلوب بقلانا مطلوب شعاب جديد مطلوب شنشان تيمرجع شنشان يمرجع أيها بانشان ميكا أبان شان كرشي ديدم الدورة خشة لو تتخيلنا أبانشان بري ديدما يشونغا وانت كذا مقالة في النهاية أبا تكوتو بري ديدم سانو أكا مكتيس بالنيرو دي بالفيديو برارتي سنيفين وجد بالنتي أما أزت أوّا ساقم أما وجد تمام أما ياتا فبين الناس هم خسقل بوله فريجة كيسا زيباتو إذا بيجا كبرا بقلا كبنا ما لك فكاتو فبين الناس قابا من الناس الناس ميوجنا نو بقلا فريشان يرو سانا رنا كمي أبا ميكا فكاتو هنقم تكا فكاتو سانا رتس ولله مقرتن أرانتنا إنه من بقلاتي سنجر سجيا كمان فيديو ريفورتي تبدأ أما أنتنا أبا من بقلا خنا جدا زكولين ولا سنفرسيسا بابا درا يرونا خنته غافي ديبي أكان سيولين غدو فهي ما تو خيتي هدو غلطو ميديس دفتة بيجي وان ميشا تاني دفتة بيجي سا غدو خيتي هدو غلطو هي مكان خيجي سنجان زكورا مكان خيجي اوكي ما هنقم تك ايجا وجي خنا جلك وجي خنا ايجان جلك بزيد يرتورا اما متى جدا ميشان كان نينتا واو انا اللي نتيني بري من بقلا زكو خنا
وقادي دمشن جاتو وقادي دمشن اوكي اكمن جل قبدي اكني انت جل قبه درا خراتاي وان كانت دين دلغم تري بيته مننا ما كري فده اوكي مننا ما سنكرا ودون خنجو ودمان خنجو دين خطافه ودون غدو وانت كرا سمالا صدركان نكم نتك خيزتي صدركا سنفرانغي صدركا سنغي ايغس بودا abdii muruudha beetuma dalagaa tana ittuma ciccee itti waan ni ta'e beekte akkasitti booda magaalaanis guyyumarraan na barachaa dhufte akkasitti cirraayis ammaan tana bakka tana gabbu'ee mana dachii tana bitadhee bakka tana bitadhee dalagaa ammaan tana akka gaarii keessaan jedha nagaya alhamdulillah. Maasha Allah. Mee hojiin kana nyaanni kun jechuudha nyaata arabaati moo eessarraa kan muuxannoo kana? Muuxannoo kana ani obboleessa kiyya birattiin guddadhe beekte obboleessi kiyya san araboota dalagaa tana isa barsiisee ture anis isarraa hin dalagaa tana as fide beekta isumarraa baradheetiin isarraa buqqee as dhufe. Okay, inni biyya alaatti ture moo asuma? Asuma inni biyya alaan ture asumatti araboota saahiba araboota hedduu qaba uummata saniitu asumatti isaan barsiisee biyya arabaa kutan. اوكي دعوتو keenya kabajamoo Dirreedawaan kan beekamtuun magaalaa jechuudha kuduraa fi muduraa turtee waa hedduutu araba faransaayii fi kana namoota hedduu wal keessa jiraachaa ture nyaanni akkanatti mimmi'aawu fi nyaatonni akkanatti tottolu kun hundinuu muuxannoo jechuudha arabootarraa faransaayotarraa uummata garagaraa kanarraa dhufeerraa kan ta'e akkasumatti baabaanis kan dubbate jechuudha mee baaba mudannoon gaafa hojii kana jalqabdu si mudatte hedduu dhifkaa adda addaa narra ga'ee ture beekte sadarkaan jilbaa fi miilaan deemu takka raasamaalaas waan hin jirreen qaba waan xiqqashoo takkaan hin qe'e beekte booda sadarkaan ni cufa je'ee gartee dukkaan odoon asin dhufin bakkaan dura kireeffadheetti dalagu san sadarkaa hamtuu narra geessee asii ammaatiin hin gaddeebi'ee fira kiyyaa waa waliin naa coccoraa je'ee xiqqashoo walitti coccoree abdii muruu dhaba kiyyarraa waan waliin naa coccoranii abdii muruu dhabarraayin waan kan akkatti olaanee waan kana ta'e sadarkaa tanaan ga'e malee silaa namni obsa yoon qabaanne ni cufa dalaguma san marraa meeqaan kufee ka'e jalaana kuyyeetumaan tattaafata godhe akkasitti sadarkaa tana ga'e hamtuun biraa takkallee waan tana kun namta hin jirtu ati abdii yoo qabaatte waan takka numa baata. Baabarraa wanni hubannu yoo jiraate namoonni tokko tokko hojii jalqabuudhaan ni dhaabani osoo abdiin kutanne kaayyoo qabaannaan waan gaarii hojjechuudha waan hojjettu san itti amantii qabaannaan jechuudha akka hojjechuu dandeessuu fi akka galma yaaddu gahuu dandeessu jechuudha kan baabarraa baranne namoota hojii jalqabeetuma hojii san osoo galmaan hin geenye abdii kutatuuf maal dhaamta? Wallahi dalagaan takka namni dalagaa eegalee tuma dalagaa tana faayidaasi ammumattiin harka dhayeetteetis jalan deemin. Gizee dheertuu si fattanti isummaan tunuu dalagaan tun nama fattanti fatanaa nama gootu fatanaa sanaatti laalteetuma faayidaa hin qabdu jetteetuma ama tokko dalaydeetuma yoo isiin faayidaa siin agarre galuun barbaachisuudha dalagaa. Abdii gaara kana yoo dhiibde yoo murannuma qabaatte abadan ifuma jala goota murannoodha waallee obsa qabaachuu qaba namni obsa qabaachuu qaba dalagaan takkalleenu obsaanii jarjartanii wanni kunnaan taane jedhanii abdiin kutatina tanaan dhaamaaf. Okay baba amma nyaanni baqlawaa halawaa mushabbaqa halawaan tunu jiituu fi goggoytuu jira yeroo baay'ee jechuudha guyyaa aruusaa halawaa jiituu tanaatu dhufa halawaa goggoytuus ni fayyadamanii mee nyaatonni kun yeroo akkam faa barbaachisa hoggaa akkam tola baay'inaan amma fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa baqlawaan hin jiru hajiru immoo baqlawaa jaaniiti waan qiinxaa fakkaatu kana walirra kaa'anii qarshii 20 siin jaan abbaa tokko ilaaleetiin ani dirreedhaan na ajjeeftu hin jee bakka waan isaanii sallaale mee nyaatolleen kun yeroo akkam faa fayyadamanii gaa nutilleen baay'inaan jechuudha hoggaa ispoortii hojjenne dhufnee baqlawaa kanaa fi aannan faa nyaanna kanaafu mee nyaatolleen kun maaliif bu'aan isaa maali?
nyaatonni kun humna kannaa beeyte gizeetiin namni dadhabee waan takkatti fedhu namni dalagaa ispoortii haa dalagu hammaalummaas haa dalagu hoggaa deeyfii namarraa bee deeyfa hurkaan namarraa hoggaa bee namni waan kana dhufee fayyadamu wanni san bakka deebi'a. Siigalee namni gartee dadhabe tokko namni hurkaan irraa bee tokko waan kana ibdagachuun qabu aannanii fi isa dhufanii ijoolleen amma hoggaa ispoortii gootu akkuma ati jette waan hurkaan irraa bee kana kanaan deeffatan. Nyaanni immoo hoggaa takka takka amma akka arabootatti fi kana hoggaa laallu wanni mi'aawaan kun mataan isaatu nyaatuma biraa kan nyaattu daajestii godha gizee laaqana faa nyaattees ani fiifuu amma xabiyaa takkaan qaba hoggaan laaqana nyaadhe hamman takka haa ta'u halaawaa dhabuu hin danda'u halaawaa jiitu sana nyaata naa dalaysisti siigalee laaqana hoggaan nyaadhe amma namni garii shaayifaa dhugaamii karaa Addis Ababaa kanatti laaqana hoggaan nyaatan ani isii tana waslaa hamman xiqqa shokutaa hin heddommeessu hoggaan laaqana nyaadhe nyaata kana naa dalaysisti. Okay, wanni kun amma addanaa bahe obboleessa kiyya tokkotu jira Kaanadaa. Maal naan jee yeroo nyaata nyaatte timira habbaa afur nyaadhu naan jaa. Nyaanni sana akka daajesse ta'uuf jechuudha. Kanaafuu wanti mi'aawaan nyaata daleessisa fayyuma ilma namaatiifuu baay'ee gaariidha jechuudha. Okay, halawaa jiituu yeroo aruusaa akka aadaatti itti fayyadamuuf maaliif halawaa jiituu? Tanagaa namni aadaa godhateetuma gammachuu waan takkaa jira asirratti aadaan godhatan san amma zabana kana faa waan akkasii ilaalan malee zabana duraa tokko milikkata qabdi halaawaan jiituun tun wanni aruu gizee aruuzaa godhaniif alaamaa qabdi intala duraa tokko hoggaa fuute halaawaan tun tuqamuu hin qabdu guutu intala duraa takka yootiin hoggaa fuute akkasuma warra soddaa san dhayti yoo intalti tuqaa qabaatte akka fottoysaniiti milikkata agarsiisa intalti deeysan nageen qabdu siigalee haala kana faa dura ammaa miti duraan akka haala kanaa ture zabana duraa tokko bifa aadaatti godhanii innaa kanumaafi malee waa gammachumaafi mi'uma bakka mi'uma aruuzaati ammas humna kannitii fi aruustichaafis humna ni kanniti. Okay, daawwattoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan magaalaan Dirree Dhawaa kan beekamtuun waan hedduu keessaa halawaa baqlawaa mushabbaka kana halawaa jiituu fi goggooytu jira. Halawaan jiituun taggii yeroo aruusaa ittiin fayyadamanii Dirree Dhawaa dhuftanii osoo mana baqlawaa zakkoo kana dhuftanii hin nyaanne yoo deemtan ani ittiin gaafatamu. Kanaafuu baqlawaan isaanis hedduu babbareedaadha, hedduu wayyaadha, waan bareedaadha. Kanaafuu gamanumaan jechuudha isin daawwachiisnaa baabaa zakkoo yeroo nu fannitanii gaaffii deebii kana fakkaatu waliin godhuu keessaniif hedduu galatoomaa isinin jaa dhumarratti dhaamsa qabda yoo jiraattan ma fakkeenyaaf akka waanumaan anjee kana Dirree Dhawaa dhufanii osoo nyaanne akkan deemne kana dhaamsa qabda yoo jiraattan wanni mi'aawaa waan leefuu humna kennaa haalaan waan bareedaadha keessaafuu namni amma xabee waan takkaa jira namni fuudhuu deemuufaan halaawaan tun darajaa qabdi darajaa meeqa dalagamti seeta taloozaa jira taa juljulirraa salliixarraa dalagamtu jira namni keessaafuu kara fuudhaatii fi kana achi yaada qabu waan kana kitittilii godhee gizee waanni nyaachuun barbaachisaadha ifin dagatinaa wanni mooytu waan bareedduudha yeetiin dhaamsa kennaamuma. Hayyee baaba hedduu galatoomi jidduudhaan mushabbakaa fi halawaalee kana isin daawwachiisnaa amma dhuma sagantaatti nu waliin tureessa. Wahed durra dalagama ono halawaan kanuma warra asiitiif hin himu warri asii guutuun ni beeka kaasii bira huteemma kaan baalleen beekee amma guukka qullubbii fa'a gisee adda addaa warri silaa fayyadamu amma dhiyoo tana mana kana warri qullubbii guurufu bakka nuti wal geehunii dadhabnee jiru nu oolte dalaytuu kudha meeqaas keessa jira namni tokko kiiloo 5 kiiloo 6 ol fudhata
maaliif wanni kun as malee hin jiru cinaan kanuma waan kana fudhachuu dhufuu na fakkaata wannumaa irra guddaanis ammaas eega deebi'ee illee hawwuu san hin fudhatin kana fudhateetuma eega bahanii illee macarashaarra kanaan deeman achitti wanni kun maaliif qabeenya Dirreedawaati injiruutti beekanii itti yaadanii asitti silkiidhaan namni meeqaatu galcha akka galchaatti waliin daddaammatanii ammaaraniituma yaa'an amma gisee halaawaa buuka qullubbiiti manu biratti gisee qullubbii halaawaan if duratti yaannee qullubbiidha jennee akka gaariitti qopheessina. Saafaa meeqa fa'aa qopheessina? Amma guu gaafa qullubbii kudha meeqa olii dhuma amma saafaa akka amma isin agartanii kana kudha meeqaa dhuma amma guu mooyilidaa jira amma halaawaan jiituunis zaaga jiituun ammoo guu akka mooyilidaa madardaraalee kana hunda yoo laaltan jiitumaan guunna jechuudha gisee mooyilidaa namuu akka waan akka amantiittis waan wal qabsiisanii ni jira saniin fayyadama jiituu san amma qullubbii gaafa qullubbii kanarrallee jiituu sanii turre deemama jiituun san kiiloo saafaa 20 oliitu saafaa 20 olii asirratti daradarree namayyuu bakka kamana jiruus dhufee uummanni faamiliin keenya irra wal gargaarree magaalaa sanfirra achi jiisin baqlawaanis zooma qaba baqlawaanis zaan qabu zaa warri Jibuutii amma ogguu barnoonni cufamee uummanni tokko daawwannaa biyya keessa deema Jibuutiidha amma baqlaa waa'icha warra dhufuuf jira Jibuutii amma magaalaan Jibuutii warri itti as dhufee hanan qabne yoo deemne olii hunda kan jeenii yaada jimaata akka baqlaa mushabbaa halaawaa galchaan kun duraa tokkoffaarra warri isaan lakkaa'an lamaan kana jechuudha Dirreedawaa keessa wanni isaa yaaniin gisee sana ogguu barnoonnis cufamee ijoolleenis adda addaa daawwannaaf gama Dirreedawaa dhufan biizii taana bakka nuti uummata magaalaa Jibuutii ennee kophaa qabna uummata keessaa hanga baatii lama baatii sadii ogguu barnoonni asiitis ichiitis waliin babbaname waan kana walumaanuu gahuu hin dandeenye gisee zaa 8 zaa 9 cufnee bakka humna teenya ol ta'e jechuudha akkaan haala barbaadamaa waan ta'eef ammaas akkuma argitan magaalaan kunoo kanuma ilaa manaa guuttee jirtu waa hundinuu zaa qaba ilaa alaawarraa baqlawaarraa shabbeeni gisee kamuu ni deema gisee kamuu inni tanaa wajji waan hafuu hin qabne wal jalaan baqlaa fuudhee namni mushabbaa kan fuune wal jalaa nafu ooma wajji deemu tokko sadeenu jechuudha naa haalli kanuma gisee hunda nuti kanuma eeggannee magaalaa tana wanni goona warri asii gaazaan qabu amma warra biyya biraatu akkasii zaa eeggatee dhufa malee maaliif habiyya biraatis odoo ta'eefi odoo yookiin yoo jiraate waan guyyaa irraa deddeebi'ee godhatu takka garuu waan yeroo takka dhufuuf hanga asii jiru san fayyadamee deema kaasii za'aa fedhetti warri subaataafis hoggoyyuu hogguu laaqana nyaatanii waan ispoortii adda addaa hogguu dalaganii hogguu galgala dalagaa deeman fuudhatanii yaaniinis warri asii masmararra jiru gisee tama onlaayin warri silaa biyya alaa warri kaayee fagoo uummanni Jibuutii Addis Ababaa warra mas keessa ta'ee nu dhiyoo ta'e Harar kana warri jilmaatti amma nurraa fuudhee adda biraa geessus ni jira wanni kun amma magaalaan qilleensummaan siitu adda Dirreedawaatti irra qabatama qaba wanni kun amma asii Haramaayaatti yoo deemtee niin baneette ogummaa qabdu nuti asitti salaxxantee achi niin baneette siin dhufu qilleensa achiitii wajjin deemu nama gisee meeqa abbaan qabeenyaa dadhabee akkanuma jilmaatti asiin nurraa fuudhuuf jira xiqqoo waan mi'aawaa kanaa qilleensa Dirreedawaa kanaa wajjin wal qabatama qaba Dirreedawaa ennaa wanni sammuu keessa nama dhufu waan mi'aawaa kana akka ta'e uummanni asiituu ragaa naaf ba'a. Reefu amma ruburubuun miizaanuu ture amma gama cinaa seenee jira ayinaanaan godha amma saafaa tokko cinaa godha saafaa tokko kiiloo godha saafaa tokkos ruburubuun godha hundinuu darajaan ayinaanaan kaayamu. Okay, akka saafaatiin muccirtan jechuudha. Akka saafaa jirra maaliif namnayyuu fedhiin namaa tun adda addaami warri cinaa fadhuus amma saafa tokko ol warra dhumuu jira haruburubuu fadhuus kiiloo bakka takka fadhuus sadeenuu fedhii namaa guutuuf adda addaan keenyee mizaanuudha qabna amma gurrubuu fide guntaana cinaa fide kiiloottiin dabaraa jechuudha. Ayyee maqaan kiyya Saadaam Abubakariin jaama hedduu galatooma
daawwattoota hordoftoota keenya akkasuma maamiltoota keenya warri nu beeytaniif kan nu beeynes amma booda nu wallaaltanis jee garuu namni asii nu wallaale jee yaadu fuulli kiyyaas namu foo haaraa miti asii ogguun bees akkuma namu fuula kiyya dalagaati yaanna beekutti na wallaale jee yaadu kanan beeyneefis maqaan kiyya Saadaam Abubakari hedduu galatooma wallaahi roorastu hedduu galatooma Direedawaa bakka buutanii akkatti waa hedduu qabeenya direedawaatii fi akkasuma hojii teenya dhuftanii nu ibsuudhaaf hedduu galatooma direedawaadhallee ittiin bal'isuudhaaf asii dura akka yaada guddaa qabdan nutis yaada keessanirraa hubachuu jirru isin jaalanna galatooma sabaskiraayib godhaa waan diimaa sana irratti tuqa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan direedawaa waan adda godhu agartanii bakka iddoo deemnee viidiyoo waraabnu hundatti waa fudhatan malee hin deemnu jechuudhaan halawaan raayis baqlawaan raayis mushabbaka raayis maranii nu kannaa jiru zakkoo mana baqlawaa hedduu galatoomaa inshaallah ni deebina waa hedduu wajji hojjanna fuula duratti kanaafus jabaadhaa isinin jenna amma qaanidha ni aana egaan daawwattoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan sagantaan hanga ammaatti mana baqlawaa halawaa mushabbaka nyaata mimmi'aawoo zakkoo keessatti qabannes kana fakkaata sagantaa kanarratti waan hedduu akka irraa hubattanii fi waan hedduu akka baratan akkasumattis direedawaa dhuftanii nyaata halawaa kana hanguj godhuudhaaf akka hawwitan abdiin qaba direedawaa akkuma dhuftanii mana baqlawaa zakkoo jaati iddoo naannoo ashawaa dhuftanii halawaas jiituu raayis goggoyduu raayis jaan mushabbakaas baqlawaas akkasum bitadhaa fudhadhaati deemaan jaa namoota finfinnee jiru amma gara finfinnee waan hin deemu jecha guyyaan itti deemutti fudheetiin deema kanala kanaaf haareetan sabskiraayib godhuu kan dagannin isiniin jaa amma sagantaa birootiin walitti deebinutti viidiyoo kana laayik kanala kanaaf haareetan sabskiraayib sheer godhuu akka hin daganne isin jaa hedduun isin jaaladha nagayaan naa jiraadha.